har'a akkuma beekamu kanan dura zayitii miixin hojjetadheera. Har'a immoo calalee mataa kootti dibadhe mataa koo ittiin aachuufi jechuudha. Yaa hojjechuu bichaa osoo hin taane hojjedhee akkattan itti dibadhu isinitti agarsiisuu jechaadha. Nagaan moon irraanfanne nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Lafaaf bakka jirtan hundumaatti akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kootii waaqaa galatu. Sinillee lafa jirtanitti fayyaa nagaa ta'aa isiniin jedha. YouTube koo subscribe, like, share naa gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Like nama gochuu dadhabdu garuu maali akka ta'e hin beeku. Soona ta'e nama abbaa eenyuyyuu waan arge bira darbu. Like, subscribe godhee ilaaleen bira darba. Yaa uga waan waraafiyyuu guyyaa rabbi nama guddisee malee hin guddatanii. Akkasii kanaatiif iyyuu amma calala'ee mataa kootti dibachuu kananii harka tokko waan ta'eef kanatti bitaachee hin jettanii gartanii kanatti deemtee jiru yada isaatti cabsee jechuudha. Kan ammoo gaafa miicutti dibee sukkuumee maasaajii godhatanii miicatti. Kun akkana hojjetadhee jira. Kun ji'a tokko dagaa akkam hojjetaati. Mataan kiyya haphii waan ta'eef jechuudha. Kaanuma birrii 30 birrii 50 immoo bitatu. Warri mataatti fayyadamanii. Beela kun akkanatti yoo manatti hojjetattan gaarii baay'ee bareeda. Baay'ee. Kanaafuu dhaabsi koo manatti hojjetadhaa fayyadamaan jedhuudha. Ni galee. Agartanii baay'ee nama gurraachessa. Illaafisalleeti.
Akkanatti sukkuummattanitti maasaajii yoo godhattanii ajaa'iba.